Misoomni koriidarii magaalaa Finfinnee keessatti ijaarame miidhagina magaalattii dabaluurra darbee waawwan hunda galeessa qabatee dhufuun lammiileef carraa hojii bal'aa uumeera. Qaama misooma koriidarii keessaa tokko bakkeewwan dhaabbii konkolaataa yoo ta'u, kanaanis dargaggoonni hedduun carraa hojii argataniiru. Dargaggoonni bakkeewwan dhaabbii konkolaataa irratti waldaan gurmaa'anii hojjechaa jiranis damee kanaan carraa hojii bal'aan isaaniif uumamuu ibsaniiru. Paarkiingiin kun nama baay'eedhaaf hojii uumatee jira. Kanaafuu anuu kunoo hojii kanatti akka seenee hojjedhuuf na gargaare paarkiingiin kun dhaabbachuu isaatiin kan ka'edha. Paarkiingi በመሰረቱ Bakki dhaabbii konkolaataa kun ijaaramuu isaatti fayyadamoo taaneerra. Ofis fayyannee mootummaafis galii galchaa jirra. Bakki dhaabbii konkolaataa kun waan jiruuf namoonnis konkolaataa isaanii shakkii tokko malee dhaabbatanii bakka fedhan ga'anii deebi'aa jiru. Kanaan dura bakka konkolaataa dhaabbannu dhabnee rakkachaa turre kan jedhan ammoo konkolaachistoota bakkeewwan dhaabbii konkolaataatti fayyadamuun lafa dhimma isaanii deemaa jiran dubbisne yoo ta'an, ijaaramuun bakkeewwan dhaabbii konkolaataa aara galfii guddaa nuuf uumeera jedhu. Kanaan dura sababa bakkeewwan dhaabbii konkolaataa magaalattii keessa hin turre konkolaataa daandii cinaa dhaabnee wayita deemnu hannaaf saaxilamaa turre kan jedhan fayyadamtoonni kunneen yeroo ammaa kun hundi furmaata argateera jedhaniiru. Gizee lama spookiyoon koona dura haatamee baay'ee rakkadhe. Kanaan dura kana duwwaatu hin ta'in meeshaan adda addaa konkolaataa irraa kan hataman gizee baay'ee jira. Namni gaafannus hin jiru. Namni gaafannus hin jiru. Warri eeganis lakkinuu nuun argine nuun jedhu. Amma kunoo eeguudhaanis baay'een faayidaan isaa baay'ee guddaadha. Makiinaa quma የምንሄድበት የምንንቀሳቀስበት ቦታ kanaan dura konkolaataa keenya dhaabbannee bakka barbaannu deemuuf baay'ee rakkanna turre. Amma garuu bakkeewwan dhaabbii konkolaataa babal'aa akkasii waan arganneef konkolaataa keenya as dhaabbannee bakka feene geenyee deebi'aa jirra. Kun waan jajjabeeffamuu qabudha. Konkolaataa daandii cinaa dhaabne yeroo deebinee gabatee konkolaataa keenyaa dhabnu jira ture. Spookiyoo yeroo fudhatamu jira ture. Yeroo ammaa garuu kun mijate baay'ee bareedeetti miidhage makiinaanis kan ta'e gala. Seeftiin keenya baay'ee eegameera jechuudha. Yeroo barbaanne bakka barbaanne shakkiif sodaa tokko malee geenyee deebina. Guddinaa fi miidhagina magaalaa tokkoo mirkaneessuu keessatti bakkeewwan dhaabbii konkolaataa murteessaa ta'uu kan himan abbaa taayitaa bulchiinsa tiraafikaa magaalaa Finfinneetti daayirikteerri damee hubannoo fi barnootaa obbo Biraanuu Kumaa magaalattii keessatti bakkeewwan dhaabbii konkolaataa hedduu ijaaramuu himanii kunis yaa'insa tiraafikaa si'eessuu fi balaa tiraafikaa hir'isuu keessatti shoora olaanaa ba'achaa jiraachuu eeraniiru. Hojii kooriidaraa kanaan iddoo 161tti paarkiingiin hojjetamee jira. Kanaan alammoo iddoo 462 akka ta'an immoo kooriidara karaa irratti karaadhaan ala kan kooriidaraa ala hojjetaman jiru. So magaalaa keenyatti hojii kooriidaraa karaan iddoo konkolaataan dhaabbatan iddoon paarkiingii kun qophaa'uunsaa tokkoffaa sochii tiraafikaa saffisiisuu keessatti gahee guddaa qaba. Kun fakkeenyummaa isaa biyya keenya qofaaf osoo hin taane biyyoonni Afrikaallee hedduu kan biyya keenya dhufan akka muuxannootti fudhatanii galanii biyya isaaniitti hojiirra oolchuudhaaf paarlaamaa isaanii yeroo dhiyeessan argaa jirra waan ta'eef akka addunyaattis fudhatamaan qabuu fi biyyoonni gurguddatan addunyaarra jiran kan itti qaqqaban irra qaqqabaa jirra waan ta'eef miidhaginaaf illee gaariidha. Sochii tiraafikaaf illee balaa ittisuu irratti baay'ee jijjiirama guddaa akka fide jechuudha. Bakkeewwan dhaabbii konkolaataa magaalattii keessatti ijaaraman irratti lammiilee 4,000 ta'aniif carraan hojii uumamuus obbo Biraanuun ibsaniiru. Waldaalee 462 gurmeessinee jira. Isaan kun immoo miseensota 4,000 ol of jalatti qabu. Isaan kun carraa hojii kana sitti argatanidha. Iddoowwan paarkiingii kanaa haalli kaffaltiisaa diijitaalaan siistamaan gochuun keenya kan tanaan dura ijoolleen hojjetan qarshii kiisii isaanitti godhatan san mootummaadhaaf illee akka galchan ufiifillee akka qusatan siistamaan ta'uunsaa baay'ee gargaareera. Namoonni illee yeroo kaffarsan amma daqiiqaa 20 10 soo taa'an birrii 150 jedhaan turan. Amma siistamaan daqiiqaa dhaabbatteeni sa'aatiitti seentee galmeessistee seentaa sa'aatii baatu galmeessistee baata. Isuma kaalkuleet godhee si erga kanfaltiin kaashiin hin jiru. Kanarraan baatee ati teekstii qofa si qaqqabeen ergitaa. Kanaaf qarshii hin taane kanfaluudhaafis uummanni warri tajaajilamus hin rakkatu.